beekee dhiifaman gaafadhu. Annamni tokko namumaanuu wallolee osoma namni dhugamayyuu qabu wanti sun akka taruuf akka isinuu beektaani haala wannaarra jira baay'ee waan na yaaddeessu jira ammarratti yoo asitti balleesse obboleettiitiyya. Ani si hubadha wallaahi hubadhaan takka intala dubartiiti hedduu takka hubadhaan wallaahi ta rabbina argu hubachuu barbaada hin hubadha. So yoo si balleesse dhiifama. I'm sorry. I'm really sorry. Jalqabuma yusi wajji taphachuu kiyaafu I'm really sorry. Yoo armaachi maqaallee si kaase I'm really sorry. Ka fuuldura dhufuufillee dhiifama. Ka ammaatii miti jechuudha ka darbee miti. Dumaashi odoonii fi caaltuun hin dubbanne haati faaxee hin dubbanne duratti namuma fiitii waa ja'an beeytee an bakka tana wayiin na hafe ilma jaarsaati dhiifama naa godha dubbii tanaan hedduu qaceello jala gadi fageenyaan laala. Yoon si balleessee odoon taane si balleesseetiin jira waan jiru nu jijjiiri maaliif jennaan si wajji taphachuu xiyyaafillee odoon taane waan akkasiitillee odoon dubbanne hangaan si jaaladhu ni beekte si jala bakka jirtuttillee dubbachuun waan dubbadhu naaf ani badeen naawa kabajaateetiin ni beektaami si wajji tapha jalqabumaa si wajji taphachuu xiyyasaniif odoon taane jechuu odoon taane sitti balleesseetillee odoo dhiifama kan hin gaafadhu odoo jetteellee mas dubbii waan hin goone si balleesseetiin jira. Ati obboleettiitii yaa dhiifama naa godhii si balleesseetiin jiraa jeeti qaceelloo gadi fageenyaan maxxansiif. Khalifa dhiifama naa godhe atillee bakka kanatti ani badiitii ofitti hin argine laali dhiifama kana gaafadhu si laalee asli laalee nasriyaanoo laalee uummata asirraa laaleeti malee badiitii ofitti beekeetii miti yoo ka dhiifama wal gaafachuu taate isiin si ajjeesaa qoricha suudaanii fuudhee si nyaachisaa. Dhiifama naa gaafattu anallee yoo akkas taate yoo garuu dubbiin tun haa cufamtuu ambar badiin tiyya misqaala zarraan bakka kanatti argine garuu ummatichi yoo dhiifama gaafadhu okay dubbiin kun haa cufamuuti asirra dhiifama gaafadhu yoo taate dhiifama jedheera garuu balleesse isa jedhu hin balleessine yoo badii taate badii isiittu anaaf caalee mul'ata malee tiyya natti hin mul'attu san jechuu hin danda'u dhiifama narraa ta'a. Waan jedhe san irra balleesse dhiifama Nasriyaan olee maal jetta? Doktor Asli dha labseera. Intalateen irraa qabadhu ta'e nasirraa qabadha. Nasri. Sunillee waan tokko. Ante nasirraa qabadha. Ati ta'e irraa qabadhu ati baay'ee waa dubbachuu danda'an. Qoyaadha maadhe. Doktor Asli dha dubbatu achi booda dubbadha arifaate. Alhamdulillah harkaa luka ilalan harkaa luka qaamaa qalbiidha fayyaa qaba rabbiin bakka takka na balleessee hin jiru. Bakka takka rabbiin na balleessee hin jiru harkaa luka qaamaa jismiin kiyya hundi nagana qaba gabbahee kuulii baadhadhee hojjadhee akka barbaade jiraachuu danda'a. Wallahi it's not funny guys. Wallahi wanni kun funny dha miti. Sararuma barreeffama hedduu waa'ee kan kee haasa'u sarara dheeraa hedduu waa'ee kan kee haasa'u keessa sarara tokko kan waa'ee kan kee mana Suudaanii oolti jedhutu iyyuu jiraa jette. Abbaa jedheen ammas yoo fide qaaqa jetteemi dhiira ta'a dhalaa ta'a abbaan kiyya kana dhalcha yoo jedheeni jiraate naaf iddoo Oromoo. Ani fudhadhee isin keessaa gad uffadhee mana kiyya gala wallahi tiktokii dhiisee mana gala abbaa jedhee naanaaf iddoo biyya kana biyya keenyatti wanni kun osoo ka dhugaa ta'u taate lubbuu namaa gaafataa beeki intaltee belu mana ziirii oolte jechuu caalii wanni lubbuu namaa ajjeesisu hin jiru intaltee belu mana qorichaa oolte jechuu caalii wanni nama ajjeesisu hin jiru usuu biyya keenya taate narraa dheessan ture usuu biyya keenya taate narraa fagaatan ture argitanii kanaafi mana ziirii oolte mana hamtuu oolte mana budaa oolte jechuu caalii wanni nama ajjeesu hin jiru intalti tun usuu jiru na ajjeefte asli qoosaa biroo yoo taate aniifati usuu jaartisan ta'e si ajjeesa osoo jaartisan ta'eeti bishaan danfisee si nagaate asirraa kolfitu jennee walii yeroo dheeraa kolfaan jirru guyyaa takka wallaahi billaahi asli si ajjeesa dhee beeka hin beeku hadda garuu wallaahi billaahi mana qorichaa oolti jedhanin jetteemi dhiira ta'a dhalaa ta'a inshaallah hamzama isii jaalatu san illee ta'a nama biroo ka dhuunfaatis ta'a si mataa keetis ta'a abbaa kiyyas ta'a hiddaanatti qabdu wanni ati naafufatu hin jiru harkaa lukaa fayyaa qaba wanni ati naafufatu
Ani gadi Hamzaa bu'aa booda barbaadde dirachuu dandeessa. Mataatti lukattis dirachuu dandeessa. Dhimma Hamzaa irraan qabu Hamzaan addas my best brother. Yeroo qabu Hamzaa kanaaf obboleessa jechuudha. Hamzaan yeroo qabu anaaf obboleessa. Jireenya kiyyaaf kan Hamzaa asliin gaafa boolee irraa na fuudhe ni beeka. Reediin gaafa boolee irraa na fuudhe ni beeka. Mubaarak beekuu baatus jechuudha. Hangam wali dhiyeenya qabnaa waliif fageenya qabnaa. Jidduu kiyyaaf jidduu Hamzaa wanni takka akka hin jirre ijoolleen kun baafachaa ni beekan. Argitanii mana isaan ciisaa ture. Qulfii mana aslii hin qabu argite. Isaan na jala bananii ol seenanii gadi bayan ture. Argite dhimmi takka afaanifati Hamzaa wali qabnu kan dhibeessitti ta'ee haadha faatee hooxuuf yoo jiraate malee dubbii kana naa baasi naa baafta. Arsooma na dhoogge, Oromummaa na dhoogge, Islaamummaa na dhoogge, intalti arsii takka dhiira irratti akkas waliin jetti jedhanii waan biraan nuun jedhanii dubbii tana ashitti naa baasi ana cabala feeti gubaa dudda kiyyaati naa baasi dubbii tana dhimma biraa takka yoo si qabaadhe rabbiin fuulduree tiyya tana dhaalle tabaruulee na haa kasaarsu. Dhimma biraa takka yoo si qabaadhe dhimma wallaahi jettee kakatte barreeffama jiru kana ammas irra deebitee nama kanas yoo fide qaaqa jedhaartaami qaadni feete haa dhalatu obboleessa kiyya kan waliin dhaladhe yoo taate naa baasi. Ila afaan nagaatiin si kadha rabbiifillee jecha lafaafillee jecha boru hamilee guddaa eeggatta naa baasi dubbii kana hamilee eeggatta boru carraa wayii eeggatta ila afaan nagaatiin si dubbadha naa baasi tanuma qofa barbaada. Adeemu naa yamtanii adeemu. Asli naa gaafadha. Yoo barbaadde kunooti tikeetti guyyaa takkaatiin Dubaay irraatti dhufti. Yoo danda'eetiin jedhe tikeetti guyyaa takkaa sa'aatii 3 an Dubaay irraa gaafa as yaabbadhe ganama sa'a 7 yaabbadhe sa'aatii 10 waan hin geennetti as gahe. Maal godhuuf achi tettee of qullaati. Nuuraleenii kamiisiin itti dhuftee gurbicha waan barbaadde waliin dalagachuu fedhu niitii niqaa ta'uu fedhu haadha ilmoo isaa tettee as keessa tettee waliin nooruu waliin nabbaruu hin dandeessi sun dhimma jireenya isiiti. Achi as dhufuu hin dandeessi. Maal asirra wanti isii qullaa maal inni simmeetii isiiti fiqirii isii mataa haadha faata irratti argufachuu qabdi osoo isa bira hin gahin. Namatti kanarraa gaafatan. Amma haadha faate jecha isiiti moo waan biraatu jiraan si gaafii gabaabaa bannaati shi mataa na dhukkubee gara lennan ani fi kiyyalee si asii atum gara jettee dabarfattee dhaggeeffadhu ila jettee dubbattee dabarfatte jedhadhe naa gaafadhaa jedhe khaliifaadhaan illee abdii kuma illee ni jirani naa gaafadhaati dubbii tana naa baasa ni beekta asli dubbiin kuni usuu biyya keenya ta'e eebeluuta akkasii jedhanii namni hagam haga si xireeffatuu fi namni hangam haga si jibbu ni beektaa jechuudha usuu biyya keenya ta'e wanni kun beeki lubbuudha. Dhugaa rabbi. Usuu biyya keenya ta'e ebeluun tun bakka akkasii dhatte osoo jedhaniiti ni beekta wanni kun lubbuudha jechuudha. Waan kana maqaa baduu irra du'aan osoo du'ee qarbii galee irra filadha. Wallaahi haddaan tana rabbiin lubbuuti jedhama osoo godhee irra filadha. Haddaa tana rabbiin lubbuuti osoo dhabama godhe waan kana maqaan kiyya baduu irra jechuudha. Maaliif waan abba torbatti illee zariin tiyya hin qabne waan anillee hin qabne jechuudha. Waan inumaayyuu irraa hin beenne jechuudhaani. Baay'ee argita inumaayyuu irraa hin beenne. Wallahi billahi namatu naan jedhe argite wallahi billahi namatu naan jedhe jette baafatte namatu siin jedham ijoolleen koomentii jalaa akkamitti akkana jette haadha faatee waan kana sirraan eenyu akkamitti dubbatatti jedhan ijoolleen koomentii jalaa haasayan wallahi billahi namni eega jedheeni erga namni itti dubbate nama si dubbate san naa baasiin jedheen kabajjaadhaan namatu siin jedhami nama